Guyyaa tokko An jiraachuun barbaada. Nan jiraadha. Lubbuu kootiin jiraadha jedheeti kan inni si nyaachisu beektaa? Bishaan kan ishoo baasus jaallatee miti bar. Kunoo gizeera miidhagee gaafate kunoo akkanatti nu ajjeesuu jennaani. Dirqama nutti ta'e jennaani kan itti uummata kana kan ofitti qabnee nyaachifnu. Galgala immoo akkamitti eessa bullaa jedhu. Gizeen dheedheenyee ajjeesaa bara jaraarra geenyu. Hayi kunoo akkasitti asiin ba'anii. Kunoo nu ajjeesu. Bakka jarri jiran yoo himne nu ajjeesu galgala dhufanii. Isin biran jirtan. Ashi kana jechuun maal jechuudha? Boolla qottanii mana jara jiraatu. Akka bineensa ol baatanii namatti mul'atanii ifaaf ifatti waan tokko yaada wal jijjiiruu hin dandeessu. Dhaggeeffadhu. Ati impaayera bitamtee jirta. Yeroodhaaf gizeedhaaf impaayera bitamtee jirta. Bitamtee bitamee jira. Garuu waraana bilisummaa Oromoo cubbuu kana hojjetan gaggeessaa jiru. Waa'ee qabsoo keetii kun baay'ee na rakkisee bara. Dhaggeeffadhu. Waraanni bilisummaa Oromoo fayyaa sadiifi du'aan isaatiin caala yaada. Du'aan isaatu jechuudha. Dhageessaa. Dhugaadhuma sitti mul'atu. Du'aan yaada taanaa immoo baay'ee gaariidha. Dhaggeeffadhu isin warra yaada hin qabne jechuudha. Otuu Oromoodhaaf yaadde ati meeshaa qabdu kana fudhattee jechuudha. Faannoon isinii wajjin hidhattee otoo dhaabbattu uummanni amaaraa kun jechuudha. Gaafa achi faannoon lolatti kaanu isin dhiiftee meeshaa waraanaa kana fudhattee gara faannootti gorte. Maaliif saba isin irraa dhalatte caala waan ta'eef. Uummanni Tigraay gaafa lolli Itoophiyaadhaaf waraanni isinii fi jarri Tigraay wal loltan Tigraay meeshaatti fudhattee gara Tigraayitti deebitee isinitti dhukaasuu jalqabde. Maaliif dhiiga isin irraa dhalatte caala waan ta'eef. Isin immoo nama kana sammuutti yaaddan ullee qabdudha. Ahmed. Geetu turmee xiqqoosa. Ahmed. Oof. Nagaa dhamdee? Nagaa dhakkama. Irra galata maal kirikiriin akkana isin baay'isu hadhattanii achirratti faayidaan qabu meewwoma tagbaarii tokko haasabannaa taachuu. Maali isintu tagbaarii qabamoo ati maali raayyaadha? Laala. Ani immoo raayyaadhaan faamiidha garuu wantinaadha waan uummata keenya furmaata tokko osoo dubbattanii. Asii baatanii. Dhaggeeffadhu ati raayyaadha. Dhaggeeffadhu kan uummata miidhaadhu kun eenyu dhabee? Isa maadhiis nu hundi hin beeknaati keessa keenyatti hunduuf beebeennaati kirikiri maal siin jechuudha. Ishii mee xiqqoodhuma sii tokki eenyu uummata miidhaaru? Inni uummata hidhaaru eenyu? Uummanni gara keenyaan illee gara keessan illee miidhamaadha dhibbaan dhibbatti. Maaliif hoo jette kan nu jaallatu siin jira kan isin jaallatu illee hin jira. Miti inni maaliif amma beeki uummata sakaanniisi otuma uummata as jala jiru kanaa bichaani waraana Oromoon miidhaarama waraana mootummaan miidhaara dhugaa dubbadhaa uummanni ammattiin as jala jirtu dhugaa jiru dubbatee si agarsiisa. Ishi nu miine jennee fudhannu ishi miina garuu isin kam keessa tokko kan uummata tokko hin jiru mee dhugaa natti mi'aame. Uummanni as jala jirtan kun waraana bilisummaa Oromootu uummata miidhama waraana mootummaati. Namni waraana mootummaa teettan lakkoofsa 5 barreessaa namni waraana abaa'oo teettan lakkoofsa 3 barreessaa kan uummata miidhaa. Lakkoofsa 5 waraana mootummaa lakkoofsa 3 abaa'oo. Ahmed ishi Ahmed miina dhiis bakka. Nuti miidhaa dhiis. Geetu jireenya jiraadha. Ilaali. Nageeffadhaa biyya tokko na nageeffadhaa numa miidhaa. Ilaalime nama miidhaa. Nageeffadhaa. Ahmed geetu. Na nageeffadhaa. Akkasiin uummata miidhaa. Maaltu naan jette? Ahmed gizee tokko. Gaa galatoomaa dhiisaa. Ahmed gizee tokko na nageeffadhu. Nuti qabadhu sanyii nuti qabadhu. Xiqqoosi. Sanyii nuti irratti qabu. Dhageessa akkasiin miidhaatan uummanni keessaaf alaatuus hin beeka beektaa waa'ee keessa. Dhageeffadhu. Ahmed maal ta'e seeta? Anamma dhageeffadhu woboon laali woboon jiraachuu isaatis. Woboon jiraachuu isaatis yaa jiraatu maaliif naan jedhe hojjumaan beet nama fakkeenya warri sadiitu maan beektaa mansaaraa sumaa guurrattee warruma fannoo kanatti isaan amma caakkaa jiran kana hin balaaleffatu beektaa ijoollee baay'een kan deeggaran isin jirnu keechumaayyuu maaliif osoo uummata keenya miidhuu baatanii anumtuu nan jaaladha mataa kiyyaan. Jaalattee jibbitee dhugaa baqa. Nan jaaladha maaliif saba kiyya saba irraa dhaladhe. Kanaafuu eenyumtu balaaleffachuu hin qabu. Kanaaf maal jenna seetam
isaanumti uummata Oromoo maa ajjeesuu jenna malee uummata keenya maa ajjeesuu Oromoo birrii lakkoofsa maa isaa gaafatu gaadii isaan barreessinaa. birrii maa gaafatu jenna noom. Gaan barreessinaa. Dhageechee madi birrii maa gaafatu maa ajjeesu ofumaa maa wal ajjeesu kan nu jenne kana laanni nu hin jaalanna isaan jiraachuu isaanii hin jibbine nu. Dhaggeeffadhu isin jibbitanis jaallattanis waraanni bilisummaa Oromoo dirqama jiraata. Abbaa isaa waliin jiraata, haadha isaa waliin jiraata, dachee isaa jiraata, dachee isaa irra darbee dhaqee nama Amaaraan saamnee, Tigireen saamnee, dhageessa saba isaa utuma saamee nyaate dhiiga isaati, baga nyaate, waan isaa nyaate. Maaliif abbaa Okay, wala dhaggeeffannu. Ikkoo maa ajjeesu ree maa ajjeesu kana mee maa ajjeesu. Dhaggeeffadhu. Geetu koyi. Isin kana Dhaggeeffadha wagga tokko dabareen alaadha. Achi saba isaarraa achi saba biraa nyaannee saba ofii nyaatee jette. Andi ilmoon abbaa nyaatu abbaan ilmoo nyaatu. Boy gade. Hola. Video kan baru. Kanaafuu kalaal maammi akkasii jedhi anamma nu hin jibbine amma nu dhugaa waaqa jalatti jibbite hin jibbine. Yoo jibbitan Hin jaalanna hin jibbine kanuma ijoolluma keenya irraa birrii yoo nyaatan yoo qabanii birrii aganaa fidaa yoo jedha sambicha achitti badan malee jiraachuu isaanii hin jibbine nu. Isaa miti yoo ma jibbitan balleessuu dandeessumu. Maal barana torbee tokko keessa balleessina jennee ajajaan keessa. Humna ittiin balleessisan namne. Ji'a tokko keessa balleessina jennee humna ittiin balleessisan namne dandeettii maal ittiin balleessitume. Ikkoo inni dubbatama kaa inni dubbatama qabe inni jaalatti jechuudha inni dubbatama. Afaanii ol baatanii miidiyaa namni isin beeku kana irratti korma taatanii gaafa dubbatanu gaafa immoo isinuma kana walitti funaananii ituma koshoroo wajjin asiin arganu koshoroon keessa leessasuma taasinillee jajjarameetuma gaa deebi'ame. Adiraan nuna rasni Ahmad minnoo maal balleessin? Kanaafuu akkasanii odoo warra bashuullee baannee shaggaadha garuu akkasii isin jedha. Nuti saba tokko irraa dhalanne waan ta'eefu nu martuu tokkuma kanaafuu waliin nyaannu ofuma walitti deemnee waliin nyaannu waliin jennama nu. Yaadni kiyya yaanaa isin jechuu barbaade. Kanaafuu walitti hiinee amma abbaa tokko hin buufne asirratti. Ilaa ammaa kun koshoroo keessa negdaati naman ta'a ilaa koshoroo keessa argitee? 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 Tokko fidime hante jechaa dhufe tokko fidime. Dandeettiitti loltan on qabdanu maaliif wacitan amma